TikTok mamma baallachuu na bira jira. Xiqqaa fi guddaallee na bira jira. Kiyyas si bira jira ka isaatis na bira jira. Osoo waa'ee dhimma maallaqaa hin seenne duratti namni ijaaramuun darasaan irratti ijaaramtuun sun dhugaadha. Maaliif asirratti paabliik irra mul'isu hin ta'u malee waan namni keessannatti barreessee TikTokii kana Muhammad Bayaan tarkaa qaba waan ta'eef guyyaa Muhammad Bayaan laayivii ittiin seenee TikTokii kana. Laayivii ittiin seenee ture TikTokii kana yoo kaa agartan taate. Teekistii keessannatti barraa'ee anna birallee hin gaha waan ta'eef Muhammad Bayaan irratti kaachirratti nama hedduu bilook ta'ee jeelaan bilookii jalaayyuu an baasee waa jedhanii waa baay'ee tokkotti jira yoo keessan barbaadan ammoo keessan isin erguu danda'an asirratti osoo hin taane jechuudha. Wanti kun maalirraa muudatee jeetanii eegasii. Wanti kun maalirraa muudatee Muhammad Bayaan akkana taate nan jedhe. Daarektiin namtichi san eegasii keessanillee kun namni sun ammoo namuma asirratti beekamaa na fakkaate fooloo 68 naannoo san qaba. Nama yaanii onnoo sun taane. Akkana taate darasa akkana gootee Muhammad Bayaan abboo ati eenyu ani Muhammad Bayaan anu kuma se waan natti barreesse idaa Muhammad Bayaan tu guyyaa laayivii TikTok yaan seenee ture. Sababa saniif natti barreessanii akkana naan jedhe. Okay, maarree Muhammad Bayaan isa bilbilu san qabdu inni atu Muhammad Bayaan naan jedhe Muhammad Bayaan wajji waan akkana gootanii akkana naan jedhe. Ergasii amma duuba obboleessi kiyya Muhammad Bayaan illee ni jira anis ni jira. Maal wanta akkana maaliif barbaachisee jedheni okay harreetti wal agarraa maali naan jedhe achumatti narraa cufatee teekistiin na barreessellee hunduu ni jira kaan ammoo sagaleedha wajjin haasofne bilbila isaan haagee bilbila isaanii na harka jira. Wanti tookiin gubatu kun waan guruppiin ijaarame beekamaadha kun. Inni biraa ka dhimma TikTok ne gubate maallaqa irratti ammoo gaafa ni geema taphatellee TikTok sana harka jira waan ta'eef anatu doolaara irraa gara dirhama deebisee dirhama irraa birii Itoophiyaa deebisee natu ergeefi sun ergamee fira wanni keessatti hafe doolaara 20 akkas qofa guddaa miti doolaara 20 qofa keessatti hafe kun ergamee fira. Shekala fado sagaleen kini jira amma mutabi ni jira ni jira mamma ta'a jalib sa Hamza suma fin disa Hamza ustaz suma fin disa mamma tamin gafin si gafat mamma tamin birta Nin dagaan meewaan isa barreessa keessa wanni sila admalee heera maleedha wanni nama sodaachisu tachirra barreeffame tan namaati beekamaadha jettu sanin itti barreeffame jira doorsifni. Doorsifni wanni akka doorsifni gama harkaati immoo. Maali wanni silaa isarra barreeffame san? La gara doorsisaati miti. Tokkoffaa irratti osoo keessumaan meeqoo jira asirra paablika irratti qoyma wannota. Waan si barraa'e san guutuu Hamzaa bira erge Hamzaa irraa nuu fuudhu. Hamzatti ergi anatti ergi waan san anatti ergi Hamzatti ergi ergi maamatamaan waasaappi xiyyani qabda achirratti ergi asirratti immoo siif himee joine galatoom. Ani yaaduma lama gabaabaani maamatti itti dabalee Ustaad Musawraddiin kanna Ustaad Musawraddiin bagana giyaan dhufte. Muhammadamin follow deebiseti Muhammadamin kun haaraa teektokiini Hamza nu follow na deebisa basiri irtan deno tole ayye irratti ijaaramuuni dhugaadha irratti ijaaramanii jiranii ammoo silaa namni obboleessarra ijaaramee waan isaa gubuu mannaa irratti ijaaramee waan saasan osoo hin gubin isatti dhaqanii qabanii waan godhan silaa godhanii irra bareeda. Illee badduu san keessa naquuni daranuu bawaan badduu fiddi malee waan gaariin fiddu waan ta'eef jecha wanni godhame waan hedduu nama rifachiisaatii hamileellee caphee TikTok alleetu jalaa gubatee warri silaa achitti dhaqee isa lafa qabee quraana qara'ee hidhee booda yoo rabbi jee telefoonuma isaatu harkaalat godhanii fi gaafataniin jechuudha. Waan ajaa'ibaa. Wala telefoona gurbaa kachi taa'uu jalaalat godhanii fiiganii waan fokkottuu dalaganii jechuudha. Uummanni san isaanumaatu isarratti illee duulaa ture.
isaanumaatu tiktok illee jalaa gubee jechuudha. Tanaaf admalee turretti dalagame yoo wallaansatee illee akkuma jenne nuti Abu Sabraddiini wajji waan silaa wallaanamuu qabu nullee gaafadhaa ni wallaannaa jenne haasoyne wanni biraa gaa silaa asirratti dhufne ni gargaaran jennu namni gargaaruu barbaadu. Ustaazi waan tokkoon illee wanni si himuun barbaaduun qaba yoo dhaga'uu baatte waan akka dhageessu. Meenaa gangay. Ati ilma Oromooti moo ilma Oromooti miti? Ilma Islaamaati moo ilma Islaamaati miti? Ilma Islaamaati ilma Oromootis. Galatooma ulfaadha. Islaama irratti hamtuu ni yaadda, ilma Oromoo irratti hamtuu ni yaadda, waan diinummaa Oromoon ofirraa si eegduuf ni qabda. Hin qabu. Duuba hincitii Ustaaz Muhammad Bayaan Jawaal harkaa fuudhanii Hamzaa Hasheejjaa Birii wajjin hidhata qabda. Isaa wajjin jiraatta. Isaa tokko natti iftoo kanarra waan akkanaa godhii akka Islaamni xiqqaatu waan kana fidaleessaa jiran. Yaani hincitii Jawaal isaatiitu barbaadu maaliif barbaachise? Ati tun sedif de jalib sakhiya ati bar maqaa khiyya yoo dhagayanu isaan ni rakkatan bakka manaa baarkan yoo maquma khiyyaa u dhagayanii maaliif akkas hin jenne jarreen ka saajee ure duuba kana amma islaamaa jennaan islaamaa wajjin himannaa duuba ilmaan islaamaati darasaa teenya jennaan duuba sheekota keenya jennaan duuba kanaan aboo waan takkan siimaan gurbaa tokko namaan ani beeku namaan ani ijatiyyaan beeku wallaahi harka udduduubatti hiiteetiti ol fannisanii waan kana seenaa tana isiniif fidu jiraadha osoo cafaqanii somba buusanii ajjeesan ummanni yoo histiidhaaf akka malee badaadha si galee tanaaf histii fi adawwummaa daangaan qabne namarratti yaaduun numa jira garuu takka ummata keenyaa kana hin agarrees hin beeynus wallahi mata nama dhukkubsetti tokko si galee jaalib saaqii yaasuma wanne gabaabduu takkan dabarfachuu barbaada ummata nama kumaa fi 700 kanarratti jecha lama jeetiin Ustaad Abu Sabraddiiniif kanna wanin jechuu barbaadu jara keenya chaalenjii gabaabduu takkaatu obboleessa keessa Yaasiin Orootiif kanname yooni fi torban lama keessatti tiktoka saaroon VIP jaamusa miliyoona nuguutte kuma 500 nuguutte birri Itoophiyaa miliyoona siif kanninaa jaan obboleessa keessa san bira dhaabbadhaa viidiyoo takka taniin an dalagee jira viidiyoo san laalaa liinkii maqaadiniif jala kaa'ee viidiyoo gubballee kaa'ee viidiyoo gubbattis tuyxanii deemtanii chaayinaala san foloo godhuu dandeessanii gargaara obboleessa keessan bira dhaabbadhaa waan akkasiitiin atilleen jaalib saaqiyya waan san dalagii fi bira naa dhaabbadhu mucaasan haa waan tana injifatu waan san yaa birri Itoophiyaa miliyoona takka fudhata yaa bira naa dhaabbadhaa hundi keessan viidiyoo dalagaa ijoolleen teenya warna dhagayaa jirtan obboleeyyan hundi keessan akkas naa godha galatooma. Galatooma ulfaadhu hoyyee ni dalayna abshir. Rabbu Sabraddiin baga nagaan dhuftee fudhadhu jarraa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وين يسترينتي؟ وأدو عصيتني جرتن ريف السن دقات انترى. هذا مع النور هذا أنا وان كان يتكلم جل كبر وان كان هنغن جل ديما تقي لا ليه أيام زاشي جبر